Hayyeega harka foonii akkuma barame har'aas mana gurgurtaa qulqullina olaanaan ijaarame qabadhee isinii dhufeetiin jira. Hamma dhama viidiyoo kiyyatti na waliin turan afeerraa kiyya keessa seeniitiin mooraa keessa tokkoon mana isaa isin garsiisa. Manni kun gaa katti argamu Saaphiyaan naannoo masgida Sheebushaa sanatti argama. Kaarii meetira iskeerii 280 irratti ijaarame. Mooraan isaa makiinaa lamni dhaaba. Akkuma argitan keessi isaa kana fakkaata. Namuu keessa hin jiraanne manni kun 00dha. Page kiyya follow like repost godha namoota mana bituu barbaadan bira akka qaqqabuuf isinillee oduun bittaa gurgurtaa mana akka isin bira qaqqabuuf page kiyya gamanuma follow share godha. Na waliin tura keessi isaa kana fakkaata akkuma argitan kana hundi isaa hedduu qulqullinaan ijaarame kun mana ciisichaati. Mana ciisichaa keessaan immoo mana shaawaraa jira. Mana shaawaraa gandaan jira. Ifaa qabbanaa fi oowwaa ni qaba. Akkuma agartan keessi isaa hedduu qulqullinaan ijaarame. Na waliin tura sarviisa isa kaanii kun hedduu qulqullinaan ijaarame. Namoonni mana kana dhuftanii ilaaluu barbaadan bilbila kiyya kaasirraa kana naqunnamaan gamanuma dhaamsa kiyya dhuftanii ilaaluu dandeessanii bittuun dhugaa qofa nu bilbila.